Kanaafuu anaa fi ati akka fakkeenya Yesuus Kiristoos kadhachaa turetti Yesuus irraa laallannee kadhachuudha qabnaa jechuudha. Akka inni jeetti akka namni gartee namni natti amane waan inni hojjedhu hojjechuudha qaba jedhe sanitti yoo laalle naa fi ati akka Yesuus Kiristoos hojjetee gartee gocha inni raawwatee Waaqayyoo kadhate san laallannee kadhachuudha qabnaa jechuudha miti. Maatiyos boqonnaa 26:39 irra naa dhaqe. Boqonnaa 26:39. Yes. Soddomi saddeet irraa kaati. Akkas jaa yoombuun koo hamma du'aa gaddite isin as turaa ana wajjinis dammaqaa isaanin jedhee jaa xinnoo sirraa hiikee adda isaatiin gombifamee dhageeffadhu xinnoo sirraa hiikee adda isaatiin maal ta'e adda isaatiin maal ta'e maaliif gombifame Waaqayyoo kadhachuudhaaf jechuudha miti lafa tuqee gombifame jechuun eeyyan adda isaatiin lafa tuqee jechuudha walii gallee yeroo kana maal ta'aa jira gaddaa jira wanni adda lafa geesseef maaliif achaa jira yes ana very good dhugaa keetti obbo Firaa'ol kanaafuu anaa fi ati Yesuus irraa laallannee yeroo Waaqayyoodhaaf sagannu yeroo Waaqayyoo kadhannu adda keenya isa geessuudha qabna lafa geessuudha qabna jechuudha tolee very obbo Firaa'ol dhugaa irraa hin deebiin kan yeroo hunda mana sagadaa isaanii keessatti adda isaanii lafa geessanii akka Yesuus kanatti Waaqayyoo isaanii waaqessan Waaqayyoo kadhatan warra muslimaati moo warra kiristaanaati kiristaana protestantii osoo hin taane qoy osoo akkas hin taane warri yeroo hundaa adda isaanii lafa geessanii Waaqayyoon kadhatan dhugaa Waaqayyoon jaallatta yoo ta'e dhugaa irraa hin deebiyyoo nama dhugaa taate namni gartee mana sagadaa isaanii keessatti adda isaanii lafa geessee yeroo hundumaa Waaqayyoo kadhatu kiristaanota moo muslimoota yeroo hundaatiin siin jee yeroo tokko tokko osoo hin taane yeroo hunda naa deebisiin dhageeffadha yeroo dheertuun si dhageeffadha umaa rakkoon qabu warri bifa Yesuus kanaan adda isaanii lafa geessanii Waaqayyoo kadhatan muslimoota moo kiristaanota naaf ibsitaan ibsa kee dhageeffachuudhaaf qophiidha obbo Firaa'ol deebisaa kana naaf deebisi kiristaanota yookaan muslimoota jedhi naaf deebisi akka itti fufnuuf yoo nama dhugaa taateef warra kiristaanotaati moo warra muslimootaati yeroo hundaa adda isaanii lafa geessee Waaqayyoo waaqessa yeroo hundaa kan jettu irratti deebisiidhaan deemaadha dhageeffadhu. Naa deebisi kiristaanota moo muslimoota? Kiristaanota moo muslimoota? Kiristaanota yookaan muslimoota jedhi itti naaf hubi. Lamaan akka hordofaa amantaa kiristaanaatiin kiristaana beekan. Malee yookaan immoo amantaa hordofaa amantaa musliimaa moo chiiviirratti yookaan immoo karaa miidiyaa garaagaraa waa hin arguudhaaf akkasumallee namoota nuti dhiyaatan tokko yeroo darbu duutama adda isaaniitti gobbifamanii waaqa kadhatu. Kanaafuu muslimoonni very good warri muslimaa gara Waaqayyoo kadhatuutiin gara Waaqayyoo waaqessuutiin eenyutti fakkaatanii Waaqayyoo kadhatan. Isaanis adda isaatiin gobbifamee fuula Waaqayyootti jilbeeffatee Waaqayyoon hin kadhata. Jilbeeffatee kadhata moo adda isaa lafa geessee kadhata? Waaqayyoon kadhachuun isaa yeroo hunda. Koi gaa obbo Firaa'ol. Akkasumallee kadhannaan sooma garaagaraa kan jiru yoo ta'e jilbeeffateetu Waaqayyoon hin kadhata yookaan immoo uumaa isaa Yesuus Kiristoositti aadeffannaa ofirraa ka'ee taasisaa waa'ee mataa kiristaanaa irratti.
garuu kan ati jechaa jirtu yeroo hunda kan jettu amma cherchii deema yoo ta'e guyyaa sanbataa sa'aatii sagantaan sun xumuramu mara jilbeeffatanii kadhachuu hin danda'an. Maaliif nama waan ta'eef hin dadhabamu. Jilbeeffatanii kadhatanii gara lallaba dhaggeeffachuu, waaqeffannaa, faarfannaa garaagaraa, kadhata garaagaraa dhaabbatanii taa'anii waaqayyoon kadhatu. Dunuunfatanii ija isaanii wal rabuufatanii jilbeeffatanii waaqayyo uumaa isaanii barbaadu. Tumurtee? Tole amma kiristaanonni warri pirootestaantii warri amantii kee wajjin hordoftu waldaa keessatti jilbiiffatanii kadhatanii jette miti? Kanaafuu adda lafa hin geessanii jechuudha akka Yesuusanitti. Jilbeeffatanii adda isaanii gombifamanii kadhatu waaqayyoon. Obbo Firaa'ol. Iyesuus Kiristoos yeroo waaqayyoo kadhatu adda isaa maal godheetti waaqayyoo kadhate addaan gombifamee addaan lafa tuqee waaqayyoo kadhatee miti? Eeyyen very good. Iyesuus ammallee namni anatti amanu waan inni hojjedhu hundumaa ni hojjetaa jee miti? Eeyyen dubbiin isaa kun dhugaadha waan ta'eef anaaf atis akkuma Iyesuus Kiristoos hojjete sanitti osoo irraa hin hir'ifne osoo ittiin daballe waanuma inni hojjete san hojjechuudha qabnaa jechuudha tolee. Itti daballaani irraa hir'isnaani dubbichi ittiin dubbatan sirriitti faradaadha macaafni qulqulluu. Yes very good. Kanaafuu anaaf ati waanuma inni hojjete san hojjechuudha qabnaa jechuudha miti? Itti dabaluunii fi irraa hir'isuunis cubbuudha waan ta'eef anaaf ati waanuma Iyesuus Kiristoos hojjete san hojjechuudha qabnaa jechuudha miti? Yes very good galatoom. Kanaafuu Iyesuus Kiristoos addaan gombifamee waan kadhateef nuti musliimoonni addaan gombifamnee waaqayyoo kadhanna. Ati eessatti Iyesuus Kiristoos jilbiifadhaa isiniin jedhee yookaan eessatti jilbiifatee guyyaa tokkollee jilbiifatee kadhate? Iddoo inni itti jilbiifate qofa naaf kenni yookaan iddoo itti ija dunuunfatee ijatti cufatee waaqayyoo kadhate qofa naaf kenni. Ani ammaan tanaa waldaa deemee cufama yoo dhugumaan Iyesuus amante. Ati waldaa cufamuudha kaayyoon kennanii? Obbo Firaa'ol. Eessatti Iyesuus Kiristoos jilbiifatee yookaan ija isaa cufatee waaqayyoon kadhatee? Gaaffii kana naaf deebisee achi